الشمار كفوني أكم جرتني كبجمتوتا في جالة توتا channel أيانتو أصلا جرجلة أرجمتن نجان كوبا كرتة سناكك أو سنين جيشون جالة بقى جراتني بقى إجمتني يون إجدا إجا كا أنا نجان كبا نجان نبرس براسا كجرو أبدي جوتون كبا إجا حرة واي مسماري نجافتني ترتني مسماري في قرقورن وفي كيا بيتلي سنتان أرجسي ساجرا شودا وفي كيا كنام بيته اتفايدا مفتش شودا هندي ساتو جو أنا برجرا أسمرتي أرجعتني سنين جدا قتني سات اللي مكأكة تأي قبل كركيسن في إجاكا جافي وان كيسن أما يرون كن هارك يانتو سلامة الفكاتو التن ديسا أني كتب ولادا جافن تدبي كتب ولادا جافن استبي بق أني هما وانت كي جتون هوجين كي سوتين كي وان كتب ولادا والكابتة كنافو أما يرو كنا كيسا هارك كي وانني فكات وسنيت مولتشو أبودن دا بيجين كفرا asan deema achin deema biqiltuun naabaa oddoo keessa jechuudha. Yoon kana jedhu immoo biqiltuun jedhu kana biraa sun ta'e ofii kooti. Oggoota baay'ee oddoo kiyya keessatti hawwaatan ture jechuudha biyya ormaa taa'ee achi taa'ee asitti nama naadhaa bullee hagan qarshiidhaan barbaaduu hin danda'e jechuudha. Baay'een jaaladha. Oddoo keessatti biqiltuu keessatti furuutii wanta nyaatamu kan kanaafirraa kan ka'een xiyyeeffannoo irratti godhee hojjechaadha isaa miti. Bakka maasaan deema maasaa irratti waan faca'u. Maala kan facaasan moosneetan argisiisa jechuudha xeefin ogee xeefin wanta biraallee kan facaase hin jira eddoo isaa gizeen deeme yoo marge isinitti argisiisa jechuudha amma akkanarra hin jira jechuudha yeroo kana keessa yeroo qonnaatti warri qottaa warri beektan jechuudha ani lafa qabaadde sun ta'e biteetan itti fayyadamaa jiran isiniin jedha egaa kana hoon jedhu waan hundaa wal bira qabaatan jireenya kootamuu wadda jedheetu jechuudha. Jireenya kee ariitee ati duuba fiigda si fuuldura fiigdi ariiteen qabdu jechuudha jireenya yeroo kana baay'ee ulfaatadhe isinitti isinin eebbisu hojjete taanan ni nyaatta ni uffatta ni jiraatta roormaanii nama taate jechuudha kanaan yaaddi taanan saba keetii akka keetiitti nama keetii akka keetiitti obboleessa keetii akka keetiitti yaaddi taanan inuma wannuma namni itti milkaa'utti ni milkoofta jedhee nabdii qaba ani ayyaantu asallaa akkasi kanaafan wannuma namni nama kamuu caale osoo hin ta'e kanuma namni kamuu hojjetu akkuma namni kamuu qotatu egaa ka qotiyyoo sin qabu mooyyuu akkuma argameen qotachaa jira jechuudha. Kana amma yeroon asmaraan irra jiru sinin jechuun jaaladha asmaan akka informationitti sinittan himaafanii kana fakkaata amma kan mismaariiwwan aynata sadiiti kanan qabadde kara keessan dhufee gatii isaatiillee sinittan argisiisa biteen dhufee jechuudha har'a gallee tanan reefan galee gallaan immoo oddoon qofforuu dhaqee jechuudha hin teenye egaa ka oddoo kookoosi tanaan durallee sinitti argisiisatan ture maangoo ga'ee hunda sinitti argisiisatan ture jechuudha inni xiqqaadha ka jechuun inni xiqqaadha hoon jedhu maal baay'itamee too hin hojjetamne sababbiin isaa nama firaanareen jechnaa hojjedhaa jedhee malee oddoo keessa seenee namni akka barbaade seen hojjetu baay'een hawwee kanaa hojjechuudha nama malee hojjisiisuudhaaf baay'ee tokkoon hawwaa ture yeroo darbe argitanii jirtan muka maangoo muka paappayyee jechuudha amma immoo kan caalattan hojjedhe isa muka lama waan akkasii ture jechuudha kan naa hojjetanii ani achi taa'ee kana caalan hawwaa ture amma immoo kanan hawwisan rabbi jaannaa argisiise oddoo kootitti gale nan hojjedha. Amma kawaayee mismaariitiin qabadde kara keessan dhufe aynata sadii aynanni sadeen kun maalinni baala koofiyyaa kan jedhaniin isa mismaariidhaan rukutanidha jechuudha kanaanan bitee galee jechuudha manaan hojjechuudha kiiloodha warra hojjetuutu naan jedhee itti dabalamuu kana biti naan jennaanan bitee jechuudha kiiloo kunis immoo akkuma argitan kiiloodha jechuudha kiiloon bite kana keessa aynata lamatu jira aynata lamaanuu baasanii isinitti argisiisa gatii isaatis isinitti argisiisa. Erguyyuun naginaa sinin jechuun jaaladha kuni akkuma dura isinitti argisiisedha ittaansuudhaan kuni abbaa kudhanii kan jedhamudha jechuudha walitti makaan bitee walitti makaa biteedhaan egaa ati gaafa waa ijaartu sii miti kan ajaju ogeessa si ajaja malee ogummaa keessaniin dandeettii keessaniin boona asumaan kanan dubbachuu barbaadu sababbiin isaa ati akka feete qabeenya kee qabaatte taanaan ofii keetii fi miti kan erganan hojjisiisa itti sammuu kee waan siistem booda sii miti kan waa sammurteessuu danda'u jechuudha ogeessadha ati fakkeenyaaf ni tilmaamatta wanta ati tilmaamattu qorqoorroo haga kanaan ijaarattee qofa kanatti tilmaamattu jechuudha herreega kootettee achiin booda qorqoorroo haga sanii bulukeettii meeqatu gaa
Simintoo meeqatu gaa, mismaarii meeqatu gaa, mukni meeqatu gaa, wanti ashawaan meeqatu gaa isa san sii miti. Waan si ajaje sanii akka doktorri dhibee si ajajee qoricha fudhattuu sanii akkasitti ofii keetiif inni si ajaja ati immoo deemtee qopheessitaaf jechuudha. Kana amanuu qabdan asuma keessatti yeroo baay'ee achi taanii waggaa jaarsisan waan akkanaa fidaa hoo jedha yeroo baay'ee aaruun illee jira kana beekaa kana warra ogeessatu si ajaja malee si miti kan ajaju jechuufani kun abbaa 10 kun immoo abbaa 8 jechuudha. Akkuma argitan baay'ee garaagarummaa qaba wal birattuu yoo laaltan garaagarummaa isaa laaladha furdinallee ta'e qomatiillee ta'e jechuudha hojjaa isaatillee garaagarummaa qaba kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladha mismaariiwwan egaa kanan bite qorqorrollee isinittan argisiisan isiniin jechuu jaaladha asuma irratti argitan qorqorrollee gatii isaatis meeqan akkan bite asumaan immooyyuu kanan isiniin jechuu barbaadu yeroo darbellee waa'ee qorqorroo jedheetan ture qorqorroon gaddeebi'ee isiniin jedhee dhugaan isiniin jedha bitadha waan hatta wanti kun waan maamma'ee baduu miti bittanii yoo teechifattan wantoota akkanatti gizee gaddeebi'ee kana jechuudha yoo bittan isiniif ta'a yeroo hojjettanitti immoo ni hojjettan jechuudha. Maaliif daldalli sunuyyuu kana yeroo waa gaddeebi'ee bitu amma simintoon illee gaddeebi'ee jira. Kumtaalli 2,200 meeqa 200 ture amma 1,750 ta'ee jira jechuudha. Kanas isiniif asmaana isiniif himaa kan akka informationiitti ka. Kanaafuu wantoota akkanatti gaddeebi'ee kana bittanii simintoo baay'isawwan ta'u asmaana isinitti hima jechuudha. Simintoo meeshaa hundaa buusisiistee erga raawwatteen booda kaffiddu ni tabalaashaa kan ni bada jechuudha. Simintoon akka magaazana taa'u sanii miti manatti hoggaa dhufe kanallee beekuu qabda. Nan hojjisiifadhettanii erga murteessitaniin booda baasii keessan herreega hojjettaniin booda maal gootu kara simintoo deemtan jechuudha. Kana fakkaata waa'ee simintoo garuu wanti hunduyyuu amma gaddeebi'aa jira. Gatii mismaarii kuni 280dha. Kiiloon jechuudha 280. Kiiloon kanuma waan baay'ee isiniin hojjetu beekuu wanni qabdan jiraate taana kiiloon sanumaadha. Kiiloo tokko jechuun kana. Ani garuu naan jedhee baay'ee maal godhu warroonni hojjetu amma qalal godhan namatti himu yeroo darbe dubbadhee tan ture. Erga hojjetanii qixxee gaaniin booda hin ga'u deemee fidisiin jedhu gara tiraanspoortii baaftee deemte jechuudha. Yeroo dura akka ati sodaatteetti hin seenneef ta'ee hin beekanii waan baay'ee sin ajajan. Waan xiqqaa wayii ajajanii kaaniiti jechuudha kan guddaatti darbanii inni kan 280 isiniin jedhe sun kanaadha jechuudha baala koofiyyaadha 280dha. Kun immoo walumatti hambite jechuudha kiiloo tokko walitti makaa bitinaan jedhanii 200 jechuudha. Biyyinatti birri 80 qaba kun 200dha. Isiniin jechuun jaaladha. Waan ijaaraa jirtanillee herreega keessan karaa kanaan hojjechuu ni dandeessanii gaafii keessan tanaan dura nagaafattanii jirtanillee hunda isaatu tartiibaan isin deebisa. Egaa gaafii isin kabajuurraa kan ka'e gaafii keessan kabajee yeroo kiyyaa haguma fe'ellee hanqatullee dirqama hojjechuun qaba gaafii keessan jedhee tanan jechuudha. Walumaan hojjedhuun wayyaa kanan ittiin hojjechaa jiruudha. Akkuma argaa jirtani bakka egaa hojjetaa qotee bulaa ni beektu. Maal akka ta'e isiniin jechuu jaaladha. Garuu yeroo kamiyyuu haalli nan daangessu. Ani isinirraa hin fagaadhu jechuudha. Isiniin jechuun jaaladha guyyaa guyyaadhaan immoo hojii ani hojjedhu kun boruuf isiniif jabina isinii taafani. Obboleewwan koo waan isin beekuu qabdan ani nama jabduu ta'eetii miti. Garuu shamarri keenya biyya ormaa gizee teenyu jajjabina ni barbaanna. Namni tokko akkamitti akka ifaajee akka itti dhufu baruu ni barbaanna. Kanarraa kan ka'eedhaan guyyaa guyyaadhaan hojiin ani irratti hundaa waan an hojjechaa jiru maalan akka xaaraa jiru maal akkan baay'ee tattaaffii godhaa jiru kanaafidha jechuudha qabattee kara keessan kan dhufu malee an dubartii kamiyyuu caaleetii miti asitti wanni sinnaa beekuu qabdan dhugaa dubbachuuf jechuudha an dubartuma kamiyyuu ogummaadhaanis waan hundaanuu dubartii kamiyyuu caaleetii miti garuu dheebunna keessa jiru baay'eedha. Kanan amma ta'aa jiru kana oliidha fedhiin koo jechuudha hojiidhaan keessattuyyuu karaa qonnaatiin jechuudha. Maalinni baajata irratti dhangalaasuudha malee bal'isee keessattuu qonna bal'isee hojjedhee shamarran keenya shamarran biyya arabaa jiranii fakkeenya ta'u baay'ee dheebuu qaba fedhan qaba jechuudha. Dheebuu jechuun dheebuu yoo dhoobatte bishaan akkamitti gibgib jettee dhugda akkasaniidha jechuudha keessa kiyya kan jiru garuu
egaa maasaa qarxii takkitti aga 10,000 fa'aa bitama jechuudha biyya keenya keessatti baay'ee guddiidha bara takkatti qottee irraa galfachuuf jechuudha. Maasaa tokkicha sanarratti haga 20,000 dhangalaasuu dandeessa qonnaan ta'ee kanaa oluu dhangalaasuu dandeessa xiqqeessita isinitti hima. Kanaafuu humna barbaada kanattidha malee kanaa olitti hojjedhe bahee shamarran keenya fakkeenya ta'ee fakkeenyaaf amma beektu eenyu gabaree jedhamti isheen wanni sun jechuudha dabuubii sun argitanii jirtan namoota kara 1,000 hojii bantee akkamitti akka hojjechaa jiran shamarran afaan Amaariffaa yookaan immoo Yuraagee ta'an yookaan biyyoota adda addaatti afaan Amaariffaa dubbatan ishii bira dhaqanii barumsa furachaa jiran jechuudha. Dhugaan tokkoffaan qomoon biraa wal jajjabeessa. Dhugaan isiniin jedha as keessatti qomoon biraa wanna baay'eedhaan wal bira dhaabbata. Koomentii aanhoon jedhu koomentii natti xiqqeessitan jechuu kooti fi miti. Bakka sheerii godhaniiti namoota akkati tattaaffii godhu kana sheerii godhaniiti wanni adda addaati irratti walii daddabarsaniiti dafanii guddisan. Namni sun gaafa guddate deebi'ee nama tokko ta'a. Kanaadha ishii sun argitanii jirtan amma eessa akka ishiin geessan isiniin jechuu jaaladha. Egaa ishiin haadha qabeenyaatti illee taatu ka'umsi ishii kana hin turre argitanii jirtanii har'a garuu qonnaan ta'e horii horsiisuun ta'e eessa jirti jechuudha. Kun hunduu maal deeggarsa sabaatidha. Kanaafuyyuu na jajjabeessaa hojii kana fedhanan qaba hojjechuudhaaf keessattuu hojii qonnaa badhisee hojjechuuf fedhanan qaba. Garuu jajjabina nan barbaadaa isiniin jechuu jaaladha. Egaa waan umurii nu dheersee nu bira wal bira jiraanne walumaan hojjennan isiniin jedha. Har'aaf viidiyoon kun asumarratti xumureera bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'een isin jaaladha.